nama kuma dibashan hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma wanni an dhaamu isinitti wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u wanni nama hundaaf ta'u nama hidhuu dhiisa naman doorsisinaa nu sodaan kaatanu keessaa bade onnee hin qabnu diilolloofne nu ajjeesuuf illee rakkitinaa ummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira